بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى إجولين كوني إجولة سباب سبلامي غرا غرا راتي دفني جراني إجولين كوني سمني كورا إنجرا نم أفوري برج كوران نم أفور إن شاء الله إيش تاكا أكاس برجين نم سجالي وري برجي سانا كان يني ما شاء الله خيه سدامان نم سديتي وري سداما وجيجو سداما يمثل خيه ما شاء الله كديسا شوان نم أفوري وري شوان رادوتا وري شوان وري سكتادا هذه أكاس مكريون نم ديدمي سجالي كريو ما شاء الله كديسا خيه جوجين نم كوداني وري جوجي راوري سان كما سامي ما شاء الله أيه أكاسون ولغان نما سغالي وري ولغا جولي ولغا رادوتا شاوا رادوتا سغانتا دعواتي تجر دعواتي ماشي أيه ما شاء الله أرسين نما توربا وري أرسي رادوتا ور ما قال أرسي نانو أرسي كنا راود أيه ما شاء الله أكاسي باين نساني ولما قالت نما سديتمي أفر دفني إن شاء الله قرئا غندك أرسا إلى لك ستي برنا إن شاء الله كنافي wanti barbaachisu ijoollee tan irratti humna nuu ta'a nu gargaara kunoonu abbaa haadha isaanii irraa fuuneeti ka abbaan isaanii amantaa hin qabne ka amantama kanaayyuu hin beenne fuunee asitti barsiisaa jirra ustaazan kenna waliin isin waliin taane diiniin nam tokkochaan ijaaramu nama lamaan ijaaramu hunna walii ta'anii wal ijaaranii inshaallah akkasii dura gargaarsa rabbii barbaanne eegasi gargaarsa akkasuma ustaazan kennaatii fi warra waan kana irratti horii ufiitiin akkasuma qabeenya ufiitiin akkasuma humna ufiitiin nu gargaaran barbaanna kanaaf inshaallah ta'ala nu jajjabeessa hunna nu ta'a isinin jenna wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh tamtoota kabajamtoota hordoftoota sagantaa kana kataatan hawaasa kiyya akkuma argitanii naannoon keessatti argamnu godina Arsii Lixaa aanaa Nageellee Arsii ganda Qarsaa Ilaalaa keessatti argamna jechuudha. Barattoota walii gara 84 ta'an sabootni isaanii saboota gara garaa kamaatiin ilmaan kanaa diinii quban qabu hedduun isaanii islaamummaan ala addanlee eegana ammallee ifaajee wareegama guddaa badrummaadhaan ustaaza keenya Sheek Habiib Leencaatiif akkasuma raabixaa ilmii hayyoota keenya Sheek Idriisiif fakkaattoota isaaniitiin kan durfamu ji'a Ramadaanaa keessa yeroo namni hara baafatu hara baafannaan keenya jannata rabbii haa ta'u jedhanii wareegama hayyoonni keenya kafalaniin ilmaan kana maatii jalaa baasamanii dhufanii adhatiin rabbii barataadhan. Ilmaan kun wantoota gara garaa kunuunsaa jaman irra hedduun maatii warra islaamummaan ala jiru ijoollee tana qarqaaruu miti osoo duutee yuunarra osoo rabbuu si ajjeese jedhee ka yookaan ammoo hawwutu jira jechuudha. Kanaaf abbaan isaan qabanillee hawaasni isaan qabanillee hawaasa muslimaati. Yeroolee gara garaatitti namoonni kenna eegana ammallee yeroo namni islaamaa'u kana waan bareeda gootanii maaltu dalagamaa jira jettanii nu gaafattan kunoo isinitti mudhimne waan humni kenna dandeettullee dalagne ulamaa'in kenna Sheek Habiibillee raabixaan ilmii halaqaa ilmiillee akka biyyattii tanaatitti seenaa bareedaa dalage warrootiin diin barsiisullee haga humna ofiitiin barsiisaa jira wanna silaa hojjetamu hojjanne isinin mudhifne ga'ee keessan baha ilmaan tunniin iddoo bulmaataa firaasha barbaadanii uffata barbaadanii diribsii barbaadanii waan saamunaa barbaadanii eegana ammallee kunuunsa gara garaa barbaadan abbaa fi haati ilmaan kanaa nama rabbi amanee jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya waan isin nu gaafattan qabatamaan isin agarsiifne amma booda waan gaafattan hin beeku. Nuti amma ka barbaannu hayyooma isaatiin akkana jedheetiin afaanumaan nu haasa'u osoo hin taane waan dalagamuu qabu keessaa gochaan dalagee nu argisiisu waan taateefi eegana dirqama keessan akka baatan nullee dirqama keenya baane kada geeytanii cadhiftanillee homaa waan jennu hin qabnu ka waan kana keessaa qooda keessan fudhattan eegana qusuma keessa rabbiin firdoosin haa taasisuudha. Sheekni keenya Sheek Idriis raabixaa halaqaa ilmii akka Oromiyaatitti sochii taasisanii warra ilmaan kana iddoo kana dhufuuf haala mijeessan keessaa tokko ustaanni keenya Sheek Habiib ammoo abbaa kana maraatii iyyuu mee waan kana irratti yaada dabalamu inshaallah nu dabalanii gasaanitti isin dabarsa. Bismillahirrahmanirrahim. Gabaabinatti akkuma ustaazni keenya jedhan ilmaan tuni haqiiqatti wareegamni isin ittiin dhufte
raafuun abbaa guure garaa nyaattee akka jedhan sanii akkuma mammaaksi biroo kaarsiis jiru horiin abbaa garaa keessa yaa'aa amba immoo ija afoo yaa'aa jedhan. Tokkommoo mammaakni kamti jira beeytanii akkam bultee nama gaafii nama dhufe wayyaa bulee nama bira bulee abbaaf rabbi beeka akkatti bule. Akkatti ijoollee tana nu itti yaadnuu fi itti ilaallu haqiiqatti ibsuu hin dandeenyu. Sababni isaa karoora ufafoo dheeraa bakka dheeraa ittiin hamillalle. Bakka ofii hiixannee dhaqqabuu hin danda'in bakka nu hooqachuu hin dandeenye wayii nu hootti jennee abdii irraa qabna. Kanaaf jecha ilmaan tun kajarri irraa dhufan lafa diin keessatti hin dubbatamne lafa diin keessa muukuu dabuubiin ta isin agartan ta viidiyoo irra isin agartanii maashaa Allah ummanni shahaadaa qabatee biyyi diin saabattee diiniin lafa mara wal ga'ee isin jettan san namni tokkochi Faatihaa barsiisu keessa hin jiru. Ilmaan tana galee Faatihaa barsiisuu heda. Amaanaa kana jara kennuu henna. Garuu itti kennu kunuunsuun dirqama. Namni ree waa kunuunfamu malee waa baratee biyya sanitti deebi'uu hin danda'u. Kanaaf jecha isin hawaasni keenya bal'aan koottaatii dhaabbataalee islaamaa dhaabbata khidmaa diiniitiif dhaabbate warra ruuhii ufii kennee lafa silaa ilmi namaan buune bu'aa jiru ustaaza keenya Sheekh Habiib Leencaa akkasuma immoo ustaaza keenya Xaalibuu faa warroota akkasuma du'aata isaan faana socho'aa jiran xullaaba ilmii dabalatee namoota kanniin cinaa dhaabbadhaa qabeenya keessaniin diin ijaaraa isiniin jenna. Ilmaan tun akka jabaatti dhufte waan jabaaf dhufte nama barnoota baratee barnoota bichaaf kaayyeffamee miti. Nama barnoota bichaa baratee ittiin haa guddatuuf isa qofaaf kaayyessinee miti. Nama diin biyya keessa gadaa dhaabuuf kaayyessine ammoo akka dhaabdullee abdii irraa qabna bu'aa isiillee agarreerra. Ka juz'ii tokko qara'ee juz'ii lama qara'ee gujii keessa imaama as dura himaa turreerra sagantaa baay'ee irratti. Mujaayesa qaraati kuyyara qara'eeya. Maal ati gaafas akkas naan finne ati quraana naan kennine jedhan ofoo gadhaabatee nu isaan beeynu. Kanaaf jecha ka quraana juz'ii tokko qara'ee galellee biyya isaatti bu'aa irra jira. Nama quraana mucaa juz'ii lama qara'ee gale san nama meeqa shahaadaa harka qabate nama 54 jedha. Mee kana keessatti yoo qooda fudhattan ga'ee akkamii akka argattan tilmaamaati. Ilmaan tana bira nu dhaabbadhaa wantoota amma jedhame kana iddoo bultii isaanii uffata isaanii dhibamtu yaala isaanii wantoonni hedduun ilmaan tana kunuunsuuf barbaachisu isinin beeytan waan ta'eef namni rabbiin keenya isinii laaffise waan kana bira dhaabachuun dirqama islaamummaati. Koottaatii dhaabbata yoonayaanaatii fi dhaabbata raabixaa halaqaata ilmii waliin ta'a. دين كان قلمان هاجر نوسين جرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. Diin Islaam cinqaadhaan nuun gahan nabiini nutis gahee keenya habaanuu hundaani kun baruun barsiisuun gariin dacwaadhaani. Diin Islaam cinqaadhaan nuun gahan nabiini nutis gahee keenya habaanuu hundaani kun baruun barsiisuun gariin dacwaadhaani. Bismillahi jechuun eegala ergaako alhamdulillahi nan faarsa rabbiiko ammasitti aansa ergama calama ahliif asxaaboota hordoftootan duuma nagahaaf rahmaani kan hin qabne dhuuma irra haa jiraatu yerooma hunduuma. إرجع كان جد أيها الإخوان سلام عليكم هندم تكساني إرجع وان دباد إرجع كو إجالا هندنو تنتالا كيساتوف مدالا نمال قون ديني إسلام بإخواني تنكا غمداني نونغا النبيني نوتيزغا كينيا هابانو هنداني كومبر ومبرسيسون غرين دعواداني